السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت الدعوة تكين بكجت النجينش وجين هاجرات يجا أكم جرتو بقى جراتن سنين جتا قيارة مالين دي بدو في أكما فيديو يوتيوب سلامي ورقتني جراتن سلام فيديو قد استجرتي بقى لوكا ترى بقى أولم ترى بقى هنگا أما بول لسين تكي سراباتي فيديو دليل قد استجرتي شولا isillee maal kan jedhu gadhiiste yoo argitanii jiraattan channel isirratti karaa baaratiin adan jirti magaalaa adan keessa jirti karaa baaratiin gara biyya kiyyaa galuuf ka'ee jira jette karaa baaratiin galuuf gara biyya kaatee jechuudha kanaafuu ammaal gochuu dhufeeram osoo isii mucoon tun baaran deemtee akka isaa waa taatee osoo nan sababifatin osoo baaratti osoo taatee nasabifatu namni hunduuyyuu nasabifatu deeman osoo mucoon tun baarattu kaduut taate kanaaf nan amma waan jechuu barbaade paaspoortii isii kennuuf dhufe jechuudha. Paaspoortii salaam kennuuf deema. Maaliif kennitaaf yoo kanan jettin taate paaspoortii maaliif qabadhe wanti qabadheef wanti paaspoortii isii jala qabadheef yoo akkasaa paaspoortiin isiitu garaa nyaate sila akkan garaa nyaanne ni beeka yoo akkasaa paaspoortiin isii garaa nyaate paaspoortii isii jechaafu paaspoortii isiitiif jecha dhimma mucaa dhoysitee mucaa na jala awwaalte mucaa haadha ilmaa jechuudha dhiira irraa qabda kanan jedhan san yoo ka isiin awwaaltu taate isiitu awwaal jedhee yaade ture garuu dubbiin yoo laalu namitti maraatuun sunis keessa jirti jechuudha namni iccitii guddaa lafaa kaasee iccitii guddaa jedhee sumayyatti hime dubbii kijibaa uume sumayyatti hime namitti hajjisan jaartii hajjisan jechuudha isii sheexaantitti santuyyuu sumayyatti dubbii kijibaa hime mucayyoo wanni fuula akkasii dhiifattee deemtuuf bakka hedduutti badii hedduu balleessitee jirti jechuudha. Isillee akkasitti badii hedduu balleessitee jirti mucayyoon. Kanaaf inumaayyuu yoo laalu salaamin kana hunda garaa jabaattee ka deemte osoo mucayyoo ka isiin quba qabaattee isiin awwaaltee jiraatte mucayyoo sana namaa walii galtee dhoysanii jiraatanii mallaqaa kennitee fi dhoysitee yaadee ture osoo isiin kennitee fi turte paaspoortii isii gattee deemtu mucayyoo bakka jirtu naa himtet paaspoortii sila fudhattee deemti baaran namni garuu fedhii qabu jiru baaran namni dhibboo deeme dhibba keessa 70 darba 30 dhumuun isaan oolu maalifi baarree yeroo tokko bareedaadha yeroo tokko badaadha hedduu ulfaata jechuudha kanaaf namni lubbuu fi baaratti kennitee deemu isiisan na ajaa'ibsee jechuudha akka waanuma takka dubbii harkaan qabne na fakkaate sila eega dhiistee deemte paaspoortii biyyatti yoo galte badeettee baafachuu hin dandeetti guyyaa lamatti as chokkoo yookiin 20 hagas baasti jechuudha naannoo san olin baastu as chokkoo itti yeroo san baafachuu dandeetti badeettee kanaafuu an paaspoortii bira qabeef waan naa godhu tokko illee hin jiru salaam paaspoortii haa fudhattuuf isiif viidiyoo kana dalaguuf dhufe mee namni viidiyoo isiin argi yoo kan jiraattan taate xiqqoo isiniif mul'isa ጸሎታችሁ አስቡኝ እንግዲህ ሀገር ከገባው እንገናኛለን በጣም የምፈራው ነገር ነው ሱመያም በዚህ ነገር እንዳትሄድ በጣም እፈራ ነበር ግን አሁን ይሄ ነገር ደግሞ ያው እኔ ፈርዶብኛል ግዴታ ይሄ ነገር ካላደረኩኝ ሀገሬ መግባት አልችልም እንግዲህ እስቲ በጸሎታችሁ አስቡኝ خلاص انا جاي لهم لبكره الصبح تمام يلا ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አሁን አደን ገብቻለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ረድቶኝ አደን ነኝ ያለሁት በጣም ኃይለኛ ሙቀት ነው ያለው ማንኛውም ሰው መታወቂያ ከሌለው እሱነቱን የሚገልጸው ነገር ከሌለው ከሰና ከዋናው ከተማ ከሰና ወደ አደን መግባት በጣም ከባድ ነው እኔ ግን እኔ ቺዬ ሳይሆን እሱ አስችሎኝ በቸርነቱ ከሰና አደን ገብቻለሁ እሱም እንዴት ነው ፓስፖርት የለኝም መታወቂያም የለኝም ግን ፎቶኮፒ ነበረኝ በሱ ሁኔታ ነው
ሰና ወደ አደን የገባሁት። እንደዛም ሆኖ ግን አንድም ቦታ አልተጠየቀውም። እንደ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው። እንደ የመኔዎች ተለትሜ አደን ገብቻለሁ። አደን የገባሁበት ምክንያት አሁን እንግዲህ በባህር ተጉዤ ለመሄድ ነው። ምክንያቱም ፓስፖርቴን የሚሰጠኝ የሱመያን ቤተሰብ ወይም ደግሞ የሱመያን አድራሻ ካልሰጠሁት በስተቀር ፓስፖርቴን እንደማይሰጠኝ ከዛም በኋላ ከፈለግሽ እንደውም ማለት ገንዘብ ልስጥሽና ይሄ ነገር አድርጊልኝ ብሎ ነው የጠየቀኝ። እንደዚህ አይነት ቀሽም አስተሳሰብ መጥፎ አስተሳሰብ ያጋጠመኝ ሰው አይቻላቅም። ሰይድ እንዳንተ አይነት መጥፎ ሰው ነው አይቻላል። ሲቀጥል ደግሞ እኔ መጣሁት ከሱመያ ጋር ተነጋግሬ ከሱመያ ጋር ተመካከረ ረጌተንካ ቪዲዮ ሲለኩም አርግተን ሰላሙን ሲንጀቴ ድሩ ባቴ ኤስ ይርቲ አደን ጅርቲቹ በሰላም አደን ሴንተ ጅርቲ ከናፉ ኦሶይሲን አደን ከሳ ባቴ ባረሰን ደይቴ ቆርጦሚ ፍኛችን ፓስፖርት ሲ አከፉደቱፍ አከሲን አተንተማን ቢልብለሲ ዮከና ቢልብልቱ ዮከን ሰገሌና ኬትት ፓስፖርት ሲ አፉደቱ ኮንኮላተን ንጅራ ኢሲ ባረ ጉባ ጅርቱ ኮንኮላተን አሲ ዴሙ ዮ ሱቢሳ ኮ ለመከ አልከን ሳሸን ጃሃት ንጋ ጉያ ጉቱ ዴማ ዮ አልከን ከሱቢ ሳሸን ጃሃት ንጋ ይቹዳ ከናፍ ፓስፖርት ሲ አተንተማን ኮንኮላተት ከነፊት ኒ እርጋፍ ጅቹዳ ከሲን ጠያረን ገልቱፍ ከራሲ ረቲነክ ገልቱፍ ከራ ባራቲነክ ገልቱ ህንበርባዱ ወሷ ገፈቴ ዲነት የለታቴ ባረከ ስት ቢሻነክ ቁርጡሚነክ ኛቱ ይንፈዱ ከናፉ ዳሜ ፊ ጅራ ይቹዳ ዱፍቴ ዮከና ቢልብልቴት ፓስፖርት ሲ ኒ እርጋፊ ፍለቴ ከራሲ ረቲን ሃዴምቱ ይላል ባረ ጉባ ጅርቲ አኮን ቪዲዮ ከን ሲን ገዲስቴን አኮን ቪዲዮ ሲ አርጌን ወራቡ ጅራ ይቹዳ ቪዲዮ ከን አሩማ ገዲስቴ ወራቤት ዳሜ ፊ ጅራ ይቹዳ አማሪ ፈለን ካይ ፊ ጅራ ወደ ጌቴ ቪዲዮ ላልቲ አዱፍቱ ሃናኬቱ አናብልብልቱ ሲን ብልብል ጩፈቴ በደት ቱርቴ አንሞ አስሞ ከሰት ሲን በናኒን አስሞ ከሰት ዶከቴ ወንተን ኢለ ገርብያ ደፊዮስ ወንዴቢኒፍ ቶርቤተ ኪቲ ቆፈ አስታ የለ ዱፌ ያው ተመረቤቱ ተመለ አከናም ንጀደት እንታቱ ቶርቤተ ኪቲ ቆፈ አስታ ኢትኒን ገዴበ የደ ያደ ቱሪያን ኦሶ አከስ ይሩ ባቲ ተኮ ኦልታ እጅራቹዳ አኩማ አርግተን ባቲ ተኮፍ ዴማ ባቲ ተኮ ኦሊፍ ዴማ ይሮንጎሩ ባለ ከናፉ አመ ሰላም አከሲቲ በዴ ዶከቴ ይናን ሙጫዮ ዶይሲተሰን ሃደ ኢልማ ሃደ ሙጫ ዲራ ይቹዳ ታን ራልጂ ረምሰን ኢሲ አዋልቴ ነማ ወጅለታተ ኮበለ ዶይስቴቲኒን ኢሲ ወጂን ወንቲ ወይ ሙጫ ያልቺሱር መረመርሲሱ ጅረኒ ዲኤንኤ ጀደሙሰን ወይ isa መረመርሲሱ ጅርቲ ወይ ዋንሳን አደባፈቹ ፊያሊ ረጎዳ ጅርቲ ከንጀዱ ሞ ዋምብራ ደለጉ ጅርቲ የዴቲኒ ሸኬት ቱሬዩ አረቦሩ አስባት የዴውሶ የጉጅሩ ኢሲን ኩኖ መጋላ አደን ራስባቴ ለትማ ጓደ ገደር በየቴ የመን መከሲ ጅርቲ ይቹዳ ባራንገሉፍ ዴሙፍ ዳደቻ ጅርቲ ይቹዳ ኢሲነማ ከናፉ ኢሲና ካስረታ ያሶፍቱት አንሲ ፊያዳ አንሳይዲ ፊያዳ ኢኒገሩና መበዳዳ ሰይጣና ዳብሊዮሲዳ ማሊ ደየዳ ቱርቴቹዳ አካስ ጅራ ቱርቴ አዋን ፈትና ናጀቱ አብሽረኮን ቀቡ ሰንጋፍ ቢየገለ ሲልሄን ነገያን ሀገልቱ ልቡን ሲዮ ነገያን ገለ ሰንቢየት ጉያ ወራርጊኑ ጅራ ይቹዳ ከሰኒ ረኮን ቀቡ ገሩ wanti nama aarsu maali ansii fi adeetteetiin haasofti ummatatti sobuuf kijibuuf ummata amansiisuuf haa ummanni garaa isin nyaatu akka waan nama na yaade osoo isin kana yaadu taate guyyaa sumayyaan biyya hin galeettee meeshaa gurgurtee maal jettee adan hoteela ta'aa turte san salaam fiigaa itti dhuftee biyyarraa dhuftee viidiyoo wajjin dalaganit maal jetteen biyya galuu dhiisii Dubaay deemi Suudii deemi maal jedhi baaran biyya galuu dhiisii as deemi achi deemi jedhaanii turte jechuudha. osoo nama akka nama guddaa yookaan akka nama barateetitti ka yaaddu taate maal gochuu qabdi namni kijibaan lubbuu fi namaa dabarsee namaa kenne lubbuu namaa baraaru jecha lubbuu fi namaa kenna kijibaan sobee wal araarsa isin garuu kasila Said kootu Sumayyaan hoteela kana jirti ani si wal argu qabnaati waan isin barbaaddu ni gaafadha akka ilmaan teessi mul'istu akka isillee sitti araaramtu waan isin naa godhiyettu ni goota fi atillee waan isin sinjetti guutuu ni goota fi
Kanaafuu godhii fi isin wali araarsitee sila kijibaan walitti nu fiduu as taa'etii isirraa fixadhee dhufattee isillee dhayxee wanti barbaaddu maali? Kalaas ilma namaa taate takkaa jirtu ni balleessa. Eegasitti balleesse. Takkaa jirtu waa balleessemi. Badiin badiidha. Tatarti dhiisiti. Of duraati fi yaadi ilmaan isallee itti mul'isi. Waan inni na haa godhu jedhu. Ani IUC dhiisaa si hiikayoo ati hiikinaan jettee jedheen ture. Waan ati na adabame jettu si adabamaa jedheen ture. Waan ati barbaadu siif godhaa jedheen ture. Isiin garuu san dhiistetti guyyaa duraa icciitiin dubbiin tun ayyurraa kaate maaliif isiin fuudheedha. Maaliif wal fuudhanidha. Achi deebistee immoo fuudhuu rakkoon qabu haa fuudhu. An kan aarsu san osoo hin ta'in kan mucaa dhiirati. Kadhoo isaan dhalchee. Sani jettee turtee jechuudha. Sanillee immoo marmarsiisuu dhufnee dubbiin akkana uumame. Silaa salaam maal gochuu qabdiree? Wanti silaa isiin gochuu qabdu Sumayyaan wanta ati barbaadde siif haa godhuuti. Wanta ati beekuu beetu beeki waan si adabamuu qabu si haa adabamuuti. Ilmaan isaatti mul'isi. Atillee isaa walii araaramee jechuu ni qabdi silaa. Kijibaan akkas gootee bakka Sumayyaan jirtu sanitti anallee na dhoysitee na fiddee mana takkatti walii ganu dhiistee sarpaayiz nuun jettee silaa. Ani Sumayyaan osoo face to face teennee fuuldura waliin teennetiin wajjin kaasoof nu taate silaa kun hunduun dhufu. Isillee na gooti qonee iyyiti maa akkas goote maa akkana goote maa akkas ta'e kun kana agasi hin dhumataa jechuudha dubbiin. Namni waliin dhufe dubbiin fixa. Yoo addaan fagaate immoo fixuu miti dubbiin bal'ata deemti. Hadhaayaa deemti. Waldagataa deemaa nabbi wal jibbaa deemaa jechuudha. Waan akkanaa akka silaa walittuu fiddee walitti nu gannu dhiiste fixadha wajjin haasa'aati hime. Isillee waan barbaadde qaaman argite waan feete afaan naasofte. Anis waan amansiisuu barbaaduuf waan namarratti miidiyaaf himuu waan isillee yoo sagalee qabaaf jedhu biloo kana gootullee waan silaa isiin dhaga'uu barbaaddu guutullee waan asirrattis ol ba'uu hin dandeenye guutuu dhageessee itti hime silaa ni amantii ni amansiisa. So akkas nu goote kun hunduun dhufu. Isiin garuu ansi yaada maali jetti? Uummata kana yaaddee osoo hin ta'in natti yaaddee malee hin beektu. Yeroo hunda anatti yaadde akkamitti addaan jara fageessaa malee. Akkamitti addaan jara fageessaa malee akkamitti jara olii araarsaa ka jedhu hin jiru salaam hin bira jechuudha. Kijiba ofaa jirti jechuudha. Ana mallee diina taatiif baara sanitti akka duutuun fedhu akka paaspoortii isiin irraa fudhattu deebisuu fi deema kennuu fi deema jechuudha. Paaspoortii isiin harka jira ani ittiin biyya biraan saafaru wanti godhu hin jiru. Paaspoortii jala qabee isillee mata akkatti itti fakkaataa hin jiru baaran kaatee galaa jirti jechuudha. Kanaafuu paaspoortii isii yoo fudhatte kennuu fi deema jechuudha. Paaspoortii isii haa fudhattu. Kanaaf paaspoortiin isii waan akkanaaf hin godhu. Isiin ol baateet jinniin seexaan akka sa'id hin jiru namni badaan amala badaa akka sa'id qabu hin jiru jetti. Haguun paaspoortii harka fudhadheef malee osoo akka isii ta'e osoo akka isii yaade isii masanoota silaa hidhee cicciruu ka hidhee caccabsu jechuudha. Haga waan kana naa gootutti mana kana iyyuu baatu jedhee ka silaa ukkaamsee akka fedhee godhuu jechuudha. Garuu isiin dubartiidha. Dubartii takkatti hidhee ka'ee balbalatti cufee isii ukkaamsee dhiirummaa itti mul'ise jedhee yaadu akkasuma ta'e salphumatti paaspoortii harkaa fudhee karaa ittiin deemtu hin qabdu. Yoo karaa nagayaatiin galuu barbaadde baarasan waan sodaattu jecha waan na dhoysite guutuu waan an barbaadu guutuu naaf gooti. Bakka Sumayyaan jirtu naa himti. Bakka isiin itti dhokattu bira ol nu geessiti. Yookaan immoo Sumayyaan salaam barbaacha paaspoortii isii fuudhu jecha. Mucoon tun paaspoortii isii dhabdeetii kalaas anatu iyyuu wajjin face to face waliin haasa'ee paaspoortii isaa irraa fuudhaa fi jetteetiniin asit dhuftee Sumayyaan sanuu qabee wal agarree wajjin haasa'uuf naadha yaadni kiyya. Kun hunduun taane silaa hanga ammaa isiin bilbila isillee dhaamsitee waa hunda gootee waa hunda jettee wanti baddeef sharrii biraatti irra jirti har'a abura as baati jedhee osoo eeguun illee baatii tokko ol as ta'e jechuudha. Hagana hunda ture jechuudha. Kanaafuu namni argite yoo jiraatte illee Oromoollee biraan dhabamtu yoo isiin viidiyoo Amaariffaa sanuun argin kan argitu jira kan turjumaanuuf jira. Namoota nama hedduu immoo viidiyoo asii fuudhanii cicciranii turjumaana gadhiisan Amaariffaan haa turjumaananii fi yoo akka isaa osoo karaa deemtu ilmi namaa maaliif badeena yookaan lakkoofsi bilbiluu jalaa baduu danda'a. Yookaan immoo lakkoofsi keellee baduu danda'a foormaatti ta'uu danda'a. Hattu jalaa fudhatuu danda'a. Baaroo maddee deddeemsanittuu nyaatamuu dandeetti.
yoo lakkoofsi keessa jalaa badu taate biraan haa ga'ani duwwaa sagal jaha torba torba sadii torba sagal lama shan saddeet jaha duwwaa barbaadu WhatsApp naa dubbistu barbaadu imoon naa dubbistu barbaadu direct naa bilbiltu lakkoofsi kiyyallee kana an paaspoortii isii kennuu fi deema afudhattu paaspoortii isii waan naa godhu qabu eega deemtee magaalaa kana baate eega gana hunda jabaattee garaa jabaattee bakka Sumayyaan galtu bilbila isii gahaara kamaatii isii kana hunda eega kana kennuu diddu taate adeemtu isii haqanna uyyu akka baaran deemtee baaratti duutu siin barbaadu karaa nagayaatiin xayyaaraan akka galtu fedha jechuudha booda sababaa isaati akka hin jenneef namnummaan as YouTube irratti taa'ee ilaaluyyuu hedduun isaanii booda yoo isin waa taate sababaa kan kee akkana taate akka mucoo dubartii akkana gootaa akka hin jenneef kun osoo isin dooniin korin osoo isin baarasan gubbaa baatee qurxummiin hin ciniinin yookaan nyaatiin paaspoortii akka fudhattuuf waamicha godheef jira akkuma viidiyoo kana laalteen sagalee naa keettoo kana bilbiltu paaspoortii isin kennaaf makiinaan ni ergaaf kanaafuu kana ol waan godhuuf hin qabu isilleen garaa jabaatti deemte karaa baaratiin eega deemte adan jirti doonii yaabbannee gana osoo yaabbatiin viidiyoo kana waraabee fi osoo taate akkanan sababni isin hundi keessanuu quba qabdan jechuudha. Asumaan warroottan YouTube bitachuu barbaadaniif YouTube gurguraanii qabnaa sa'aatiif subscribe goonee monetize goonee akkaataa itti fayyadama isaa barsiisnee isiniif tarakkabsiisna lakkoofsi bilaa dhageettan kanaan WhatsApp sagalee qofa naa keettan yookaan imoon yookaan Telegraaman duwwaa sagal jaha torba torba sadii torba sagal lama shan saddeet jaha duwwaa akkasii YouTube gosa barbaadanii xixiqqaa ka haaraa maqaa keessaniif lakkoofsi keessanii banamu barbaadan gurguddaa gosoota hundaa keessin barbaadan ni qaba jechuudha. Haala sanii wanti jettan jechuudha. Chaanala nagayaa ka fayyaa qabu ka riijid content hin qabne ka viidiyoo gamaa gamana gadhiifame daappilikeetii qabee booda xiqqoo ture isin irra cufatuuf ka rakkoo qabu kan taane jechuudha. Chaanala qulqulluu bitachuu barbaadan ana qofa biratti argattan isin jedha. Of tuuluu fi dhugaa isin jedha. Hangammoon daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa nuuf tura. Bye bye.